bakka galaana ceentak irra jetanii bo'uun dirqama yoo taate ansa koona jedhoo kan irra jettee ittiin boo'ette beektaa. Har'aan tana gaa bakka irra jettee nuun achiin baane san numarra jettee mana deebitu malee abadan. Jawaadee keenya hin yaaddeen. Jawaadee furmaatee jalaa gadi qaamsa daamiif. Bilisee yoo barbaadde haala daabisatti naada walii bakka ati barbaadde ittiin bilisee bita yoo feete. Meeza koo. Tana dhibde dubbiin tun. Ayyee. Mee dachii rabbiituun guutuun nama furmaateen xalabattee micaa tana dirqama bakka jirturraa baasuun qabaa jettee musula asiitiif micaa tana baasuu deemti beekee. Ara silaamu salaa ta'uu baattee juhaadee kadhukku bukanatti ol garagaltee dura isa waa kannite arran adawwiin hin fuune diinni hin fuune micaan diina harkan jirtu. Akkuma tacaalaa haadha harka jirtii jaansanitti ilmoon tunis adeera harka jirti dhiigasiitii harkaa qaba. Adeera harka jiraachuu furmaateen yeroo takka takka haqa dubbatti. Haqa kam dubbatti beektaa? Akkuma haqa sii namaan dhiifnetti haqa namaa saba dararran dabaltu. Dhageessee maal goote beektaa? Biliseen barta sabaa fi Aayishaa guddiftee gisee nu dhusanii. Yaaddeessu jirti. Wanni jee furmaateen akka fedhallee yoo taate akka siitii siin dhiiftu. Dhiiftu. Haqa namni qabus hin dhoysitu. Dhugaa kana. Tanarratti furmaatee anis dhugaatii qabdu hin dhoysu. Haqa qabda waan san jechuu keetiif galatoom. Biliseen Aayishaa fi sabaa guddifte obboleessa kiyya kajuu nurraaf jetteen akkamsi godhan jetteetti kofalteeti. Waay. maal taate jeniit qoflan badalan isa kanaaw tasgabbeeysanii miti quxaaxarriin irra ta'an quxaaxarriidhaan maal taate jenii quxaaxaran edooni fi maal taate jenii tun gaafatin. Bar bilisee namni harkaa qabu diina biraan seenii atteen adeerasiitu harkaa qaba. Kun dhugaa. Yoo irra jawaadiin ana diina san na fudhatees ani diina biliseetii miti. Alhamdulillaahi waan takkan taatu atilleen galatoomi dhageessee garuu anarraa fuudhee bakka mana kiyyarra bareedaa geessu deemu immoo mana kiyyaatu isin ta'iniif immoo biliseetti himatillee hin jenne sakko biliseen dhiiga irra bareedaa irra qabdu kana guyyaa finnisonis gartee hordoftoonnis viidiyoonni jirti ilaaluu danda'an. Niin beek zakko antanan sodaanne. Kanaafuu biliseen hamtuu biraatiif odoo hin ta'in lubbuma teenyaafuu eegumsuma keenyaafuu maali miila baay'ee magaalaa tana keessa baasanii barbaacha ajaa'ibaa godhu jira. Eeza ko barbaacha. Ani waan deemee isii barbaadu jiru sanuu nama hedduudhaan karatti imaamota kana beekan firraa illee dhiisuun ta'u garuu asirratti imaamota kana jawaateef. Imaamota akkamitti ibsa fakkeessitee jalqii mataa hidhattee akka nama mataan irraa tokko beekatti haasa'uu jirti ta'isee kijiba dhugaa fakkiidhaa mataa ifiitee akka nama gadditeetti galtee arra isiin gammachuutti gale silaa gammachuu hafla godhachuu qabdu malee ati micaatan irraa fuudhuudhaaf bakka mataa hidhattee ta'isu hin jirtu hedduu takka na gaddisiisifteetiin bar dubbisiisan mataa irraa hidhadde. Mataa hidhattee akka nama gaddeet ta'isu. Fakkeessituu jechuu barisiin fakkeessituu. Nama garuu alhamdulillah rabbil aalamiin jawaadiin akka dhukkubee mana hakimaa keessa akkasii ciisu jiru saniin. Maaliif dhayitee ilaaliyyoo ayaarraa eeggachuu deemte isaan kanarraa? Isa dheengadda gisee sabaatee dhukkubaati. Daffi gisee yaanii sana. Hayyee maaliif ilmoodhaan taphatti silaa ilmoon tun irra ilmoo isiin dalte taate ni taphattiin isa koo hin taphattuun. Dheengadda san isaa magaalaa keessa ifiifuu mataan dhukkubee magaalaa keessa taa'u jiru. Mica dhukkubaa kootu. Sabaateeti dhukkubu jira sabaan lubbu jirti giseettuu san. Sila achiin sammuu naqtaate. Hai sila achiin lafa dhahee hoo gurbaa kana guyyaa meeqa qonqoo nyaatiin shaaraarra deemu jiru. Mee nama halaala namarraa jiru. Ifiyoo maammeen bishaan taljii bitee fiiti bishaan taljii kana fi qabdiraa taljii isii shaadaan si taljuma dhugu jiillaan bishaan kana qabbanaa baadiyyaarraa hin dhufattee guyyaa deemtu kaa. Bishaan fi qabu jirtu nagarra bishaan qabbanaa hodhattee laal seferiin deemmatti maa seferii fudhattee akka namaa aboolee maxaa madeettee deemti see guyyaa san juwaadee barbaad deemtu. Furmaatee. Mataa madaite malee guyyaa sun micaa barbaanne. Baddee magaalaa tana keessaa har tokkoon dhaqin. Motora yoo fufeetes anaas si. Motora tokko irraa hunta labattuu siifuuni bitaa akkuma maallaqa si ergee maallaqa nyaatu sanitti motoraas harfatti siifi dalaanni jiraa miti ingilisiin xiqqaan kan zakkoon shaqqalu. Kalakkoosii jaafi sagaluu fi kudhanii waddan bahini maammeen jiraame. Jiraame qabiraa barbaade nama biraatu hundaa'inuu hantanii qabna. Bermame. Ada dua wansan beta amma wana jai batin dengan kita tak arke beta.
جوادين كم ميكنا بريج لبيتا وبرينسا جي أسجل وجوا أسجل باتي خلونا تريجي ما أمي سنقل ليف ما أمي سمعت بلي في ما أمي برخيو أتي أمي أمتس أما سنمرك مي واي بجا جا باتي خلون نتريجي لا تمر ركوب Hinjiru dhagime haasawa isaanii bachachee haasawa furmaateetis kan musla'aas yaaduu adeemu faayidaa kan qabne kana mee achumatti turuu raadiisi qurtiin antaniin barootadu micaa tana asii fuutee zakkoo keenya idoo aaran ta'in eessaa bakka itti geessu hanga maduraa is rakkanneetuma dabarsina micaan tun ammaas rabbiin bal'oo baasan harka jirti eessaa ala kana guutuu ni jiranii isaan kun ogguu baateen kana asii ni fuuta eessaa bakki ati geessitu tanii siidhaamume. Bakki ni nangeessu. Bakki ati geessitu bakki ilmoon namaa takka nagare karaa kanas nama firraa laaltee lafa qopheeffattee waan guduraa si jala jiru san jaa'isa godhattee nama akka guduraa eeggannaa qabduun gooteen deemtaanii furmaateen ala baatee jirti. Ganaa isiin kalaas namni isii barbaadu sin jiru. Juwaade furmaateeniin arka jettee in yaaddoytee furmaatee hin eegin gana abdii muri furmaatee irraa furmaateen eegata akkasii bidaa deemtee alatti gabbaate alhamdulillah iji rabbii keetii galata galchi namtiin tun tasii bittinneessite hayaata sakkoo bittinneessite hayaata kiyyana dammartee akkana ilmaan kana kophaati jabira taa'u jiru sababaa siititti isiidha ta bultii diyyana diideena dammarte tokkoffaan atileen hojjuma jirta isiin si biraa deemnaan ansiifiin saamaa'uu yookas barbaadde ammoo isii takka arkannaan nutin liqimsina qofti dabbeeqe furmaate ni nyaanna akka biraa dhiise maa dheengadda foon dhabdeeti intalti lukkuu dhabdeeti miila furmaatee nyaatti naan jeni mi arra mataasiitiin bashasha godhee nyaadda ilkeetti dhaabee mataasiitiin bashasha godhee nyaadda dheengadda miila nyaatte janiini bara kamiya rabbis daa dhoora bisnu bara mataa nama nyaatti sakko akkamiin tadbo furmaateen na gubde wallahi sakko akkamiin tame waan hin jawda be mataa nyaadda je garuu waan bareeda yoo saya mani nu nyaatto mataa reetii fi mataa reeqa ijaawun dunyaatan isii waa tokko faa dura ijuma sanii nyaaddaao garuu maali iji takka ji gurra sarroota namaas bakkiniin isii ilkeetti gaddaabee sarruu maaliif nyaadda akka sarruun garagaltu isii mataa sanii yaaddee namiiti anis matuma sanii caccabsee sarruu sanii nyaadda mataa isii yaaddee siin miidhu jirtu san yaaddee isii caaluu faayaati malee mataa namaa waraabessinuu nyaatu. Anni nyaadha arra naa baasa waan hin jirre mataa takka jilba. Maal beektu? Mataa fi jilba sanii nyaachuu fara jilba beeka namni takka jilbaadha humnaan kasaartee kanaas. Isin maal jette beektaa? Bakka galaana ce'an takka irra jetanii boo'uun dirqama yoo taate anzakkoon jaloo kan irra jettee ittiin boo'ette beektaa? Har'aan tana gaa bakka irra jettee nuun achiin baane san numarra jettee mana deebitu malee abadan. Jawaadee ta'e yaadeen. Jawaadee furmaatee jalaa gadi qaamsa daamiif. Bilisee yoo barbaadde haala daabisatti naaduu walii bakka ati barbaaddetti bilisee yoo feete. Jawaadee mee bakka bilisee fi furmaateen dhabee jettee yaadeen. Abo jawaadeen hin barbaadu jawaadeeti ilmootee feenaan. والله يخص ذكون سيدور كتاتي جوادي أتن ذكون خني مجانا بيرا في ديتاني ذكون كمجانا سيدور كتاتي جرافو ده ستنين فيدا أمونا متي حياتنا ما بكنا يستنا حاسق رادم تو أكباتتي اتندبين نمتي تنا يودوا خفيف تاتي إسي أمونا جران أكما متانيا دجتي ريفنساولي نسينا دخني ريفنساو راناني إفي هول ده جلباتنا أكيد يقول كاتي أبريسي إن كم سنة فرماتي ميلا مطورة رتين باتي مطورة ليه بسني متي مطورة رباتي إجاباتي مطورة رناتي إجيسي هابيس أنا فان نقول بيبر حركات أمي مودي دم إن يرى مودي كبتشو دي أمتي محركاتا ترندي مطورة خرويو داونا بياتاتي داونا بياتي داونا دايتشورا نداونا دايتشو أبو جوادي نونغي سنتوني بتاتي سلانغا بتنين سلا سيغافة تامان أنا سيغافة تامان كتاني بوكا قدروا أغرغار جبتو سانين اتخاني تاني جرتيمي تي وانا نتقام نتان نغيسيتو أرانت أنا قايم مامي برانجير تسلام متين كنافي مامي سجلي في جابي سجلي في خلاني درول مامي برلك كويس خيس عباسني سكولاني الرخايني مية خلانك كويس مالي سنتي يا جوادي والله رقابتي فرماتي رافقات أبليس خيزة كونسي جالة تعجب بنتين أبو نمتي تناتو بيدا غرايس إنقودي عربية هجر على التاني وجيقور قدتن أكاتا يسنو جيقور قدتن سيب بيخ عن سرم بيخو واميك أو جدا برسن أرن تلتتن
إننا أنك برافته إلمو هنك أبدو إلمان دلت سبوز دبته سانود ألو سينو تمال بينو تجان كده بينيسي تاكناتي فرماتي الرافقادو سر خدت بالعافية هندي بسين إلمو تفنان أو بليسخات الرد دولي تلفوننا بليسخاتي سيبو باتو خي دولان سينجا يسبك إلمون تجرتو زكونون زكون كسرور كتاته بديسا جوادي خنا رابيتا سينجا مشوق بدي بكني تجابغاني تبدي قمتشون برزقو بدور الرب بعتين لا كريت مين انت نمدي الموتور على بربادا اكاسي ما سرتي كمية مئة مرة أمن ما يرتي جوادي دا المطنين كناي وأدان جوادي قل هاي بقوم أنو كوجرا دبا خدي أسيو جوادي واتي هاي فرماتي دكتي سنتو سامي سنتو لدرام بات ثاني مار أبتي أتمنين كنا في جت بينا ونيني رأى أبتي وأدا تكو فرماتي فينجلا تكو جوادي فينجلا هاي تفرماتي دا جوادين زكو درو جوادين الجيزتي أنسلاون الجيز وراف دكتي سامي جرا جوادين سي واتانا بس جواد الجيز ودم تسي متيتي دكتي جليو سنتي سندرام بات أكسيدا دي كلامدا وأدان جوادي قالوا جوادي جو إسي جلاف بليسه بكا إني تنبل بلي بيا لدى بسرتي يوسن وأنني سيقلوا إن تلان الراقب فرماتين الراقب بهته وتقول أكوبا خين دبنة فرماتي قافة دبت سيفي بليسه ولا ركون كيسن يجو